jaalattuuf yoo dhuguma rabbii tokkicha sun jaalatte nabi Muhammad hordofaa jirtaare yaa wandeeko sallallahu alaihi wasallam. Hordofaan jira kunoo barachaan jira. Okay. Khara rabbii keetii daddafii khara rabbii keetii dhiyaadhu. Awwaan dhibii siiniin jiru maali beektaa dhoko? Arra ganama reefuun tana jechuudha. Ogguu takka galgala kana seeneen ture mana kana. Dhageessee? Eessa? Asuma mana kana hoggaati gurbaa tokko waliin mormitu ol seeneetiin jala taa'ee xiqqoo ishee dhaggeeffadhee biizii dafee bee. Isa dhiisi inni waan na aarsi qaba kaa natti ta'e. San jechaan jiru wandeekoo. Gaafa ati mee bakka itti Iyesuus waaqa ja'u naa lafa kaahi jettee ati dik gootee hudhaa gittim itti gootu imimmaaniin qaba wallaahi imimmaanii ija namare maaliif beektaa? Waggaa lama sadan arraan tana ati nama haalaan na dura dhaabbatee dhukkeen irraa kaasuu turteeti. Iyesuus waaqa jaalattuu jibbituu jettee haga gartee qiyaama na buustu akka geesse. Anillee akkasumatti rabbii kiyya qabadheetumaan quncee sirraa kaasuu ture. Arrammoo rabbiin firii dadhabbii waggaa sadeen sanii arra hoggaa ati dhaabbattee fidi askanni bakkatti Yesuus Kiristoos waaqa ofiin jedhe gooftummaan karaa dhuga jireenyi kopha wanni kun waan biraa sun waan biraa fidi bakkatti ani waaqa jedhe jettee hoggaati wixxir gootu wallahi nin gammade galata ni sujuude rabbii kiyyaaf. Wallahi rabbii kiyyaaf sujuude maaliif akkasii beekta wanni akkasii fi obboloonni kiyya baay'ee warri gartee tawxiida himan abdiin akka murachuu hin taane naa gale. Bilookii si godhaan oola. Riimuuvii keessaa si godhaa oola. Suma deebisan mallee. Wallahi ammayyuu imoo kooti waan gootee jirta bilookii gootee jirta. No bilookiin goone imoo anatu beekaaf irraa cufee. Akkasitti suma deebisaa bilookuma si godha suma deebisaa aareetiin quncee fi mismaaraa fi lilmee marfee hunda sii diraa oole. Atillee akkasumatti gartee azaa keeyse. Arrammoo yoo duutellee takkaa yoo duunellee sheenaan qabnu maaliif jennaani siitutti gaafatama sirra deebi'ee. Tokkichummaan rabbii ol aanee mi'aan dhandhamni sodaa rabbi dhandhamni tokkichummaa rabbii onneessi seenee jira. Arrasiiflee calloodha rabbiin tokkichi akkasumaami nin dogongore. Wallahi matseetii tokko dubbisaan jira beektaa. Akkas arrasiiflee nagaan bulaa bakka isa shaadaa qabsiifadhaati nagaan bulaa. Inaariin isa shaadaa qabsiifadhaa nagaan bulaa gaafiif deebi'ee jira baakki waan akkasiis hin jiru gaafiif deebi'anii. Hin deemin isa waliin itti fuftaa. Ciao nagaan bulaa bakka. Haya wandee dhiise wandeen rakkoon qabuuti mee ati mo'a nagaan siif haa ta'u. Nagaan siif illee haa ta'u. Ati kiristaana. Ati dhuguma kiristoosiin jaalatta. Maal jechuun? Gaafiidha obboleessa koo. Nan jaalladha eeyyee maaf hin jaalladhure? Tole bareedaadha. Mee yoo kiristoosii Yesuus ha jaalattu taateeti. Waan wahii takka si gaafadhu. Nagaafuma akkoon qabu. Hayyee eebbifami. Yaa nama kiyya dubbii Yesuus Kiristoos je'e hunda dhuga jettee ni fudhatta. 100 keessaa 100. Mee xiksii takkaan dubbisaa na jalaa ni jetta. Gooticha guutummaa isaa dubbisa yoo ta'e eeyyee. Rakkina takka illee hin qabu. Waanan jedhuuf dhaggeeffatta waanan jedhuufi kuxiishii tokko toora tokko duwwaa sun ta'in guutummaa isaa dubbisa yoo ta'e ookee. Rakkina takka hin qabu. Ani xiksii takkaan barbaade xiksii lama si godheetiin jira. Meeniin jedhaana jalaa jettaa. Jedhi ka jedhi rakkoon qabu waasa'i. Si waaqayyo jedhi. Si waaqayyo jedhi. Maaliif? Hayyee. Takka maayikii qabadhu. Wandee koo
Wandiye. Haasa ka kutama jaba keessa maal ijaarsa haasaadha kuni. Obsi siin gorsuu deema obsi ati. Wandee ati kiristaanaa mi amantiin kee? Dhiira dhaggeeffatuudha. Moo nennaa beekaatiin si gaafadhe wandee beekaatiin si gaafadhe. Moo akka ati gorsarraa fudhattuufin wandee gaafachuu deema. Amantiin kee kiristaanaa mi wandee? Ani fudhu sarraan fudhu. Ana fi qofin danda'a. Obsi. Wandee macaafa waan dubbii Iyesuus jedhe ni amantaa? Lubbuu koon kenna. Eebbifame anillee lubbuu tiyya bira kuteeti lukkuu qeete jirtu hunda itti dhaba. Okay. Waanin jedhu. Waangeela Yohaanis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 dubbisa. Na jalaa jettaa? Dhaggeeffadhu moo? Macaafa jedhataa namaaf hin jedhuanii. Tole. Yohaanis 17:3 na jalaa jedhu. Si Waaqayyo jedhi. Haa gorsa sirraa fudhatu. Diinaa yaasi maanni harki kee maal ta'e? Dhiiseeti. Diinaa yaasi hin dhiisi. Si Waaqayyo jedhi. Dubbisi kaa macaaficha dubbisi baasiiti. Yohaanis 17 boqonnaa 3 ni beeytaatu. Boqonnaa 17 lakkoofsa 3. Diinaa yaas dubbisi yookiin ustaad dubbisa. No, kanuma ganama kanaa sani. Si Waaqayyo. Si Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesus Kiristoosiin isaati ergite beekuun isaanii jireenya bara baraati. Sanuma. Kanuma ganama kana waliin dubbise. Kanaaf haasirra laallatee na jalaa jedhuuf hin jaa. Si Waaqayyo jedhi. Si Waaqayyo. Isa tokkicha. Isa tokkicha si malee umtuu hin jirre. No, yes, of course. Isa dhugaa. Isa dhugaa. Yesus Kiristoosiin. Yesus Kiristoos. Isa ati ergitees. Isa ati ergitees. Beekuun isaanii. Beekuun isaanii. Jireenya bara baraati. Dhugaadha jireenya bara baraati. Amen. Eebbifame. Galatoome. Hayyee. Moo na jalaa ni jetta akkanatti himma? Mo'aanuu kan hin jedhu taanaan kiristaanaare. Ammatu oduu dhisi waan oduu isatti oduu isaati odeessiiti akka gootu. Macaafa jedha maal taate Waa'ee macaafa miti qo'ina ofin danda'an zimbiloo mana battattaasuftu miti akka gootu amdi. Nin dhaga'a jecha keenya dhaga'a kuticha dubbiseera sindu ati raanfatte malee guyyaa biraa sidaa dubbisteetta wajjin dubbisneerra isa dubbisuu miti amma dubbiin. Ani bar guyyaarraa shaadaa si qabachiisa. Numan beekamma dura kana si qabachiiseetiin jira. Ammallee irruma si deebi akka onnee si seenuuf barbaadeeti. Ani shaadaan qabadha. Shaadaadha. Amma duras qabatte shaadaa. Tokkicha ilma waaqayyoo Kiristoosiin qabadheera. Waan biraa waan hin qabadhu hin qabu biraazer. Dogorii. Ammaan tana hunnoo kan ati arkuu deemtu. Ani immoo har'a Yesuusin si qabachiisa. Ani immoo har'a. Tole takkaasiitu Iyesuus na fudhachiisa. Takkaa anumaatu Iyesuus si fudhachiisa. Rakkoon qabu. Hayyee eebbifame. Akkas jedha. Ati eenyutti amanta? Yesuusitti amana. Ati eenyutti amanta? Ani immoo Rabbii tokkicha na uumettiin amana. Maaliif? Maaliifii waan na uumeefi na tolchelaa. Yesuusii fi Waaqayyoo Rabbiin adda moo garaagarii? Iyesuusii fi Allahaan adda. Allahaan uumaa waa maraati. Iyesuus immoo uumamaadha. Rakkoon qabu. Tasgabbaa'eeti. Maaliif eessarraa dubbiste? Maxaafa keenyarraa dubbiste moo akkasirraa? Kamaal ta'u? Rabbii fi Yesuus garaagarii kan jedhu. Tokkoffaa duraarratti Iyesuus Kiristoos uumamaadha. Uumama miti uumaadha. Inni uumaadha. Tole obboleessa koo. Mee waan bashoo xiqqoo takka ta'e Yesuus uume naaf hidhime. Okay. Rakkoon qabu sitti nima. Efesoon boqonnaa lama dhaggeeffadhu kaa. Ittiin uumamee fi karaasaa uumamee san sirraan qeebalu Iyesuustu uume kan jedhu fadha. Karaasaa uumamne kan jedhu uumamne karaasaa uumamne dalagaatiyya. Karaasaa uumamnee fi uumin maaludha? No, kanaa miti. No. Isatu uume bas dhumatti. Maal jechuu barbaadeetu? Wanni nin jechuu barbaade. Amma macaafa keessatti Ajitti amantaa garuu hin amantaati. Maal ta'u? Yesuus ilma Waaqayyoo ta'utti amantaa amantu. Ammantanan sababa keetiif sababa si jaaladhu takkaa si kabajuufin amanuu deema.
ilma waaqayyooti jee kana nama nuni feeta. Ilma waaqayyoon dhalche jee nama namoo ilma waaqayyoon uummate jeeti nama. Ilma waaqayyoon hafuuraan dhalcheettee amanta. Eenyurraa hafuuraan dhalche? Maariyaam irraa hafuuraan dhalche. Nikaa godhatee dhalche moo nikaan ala irra maa dhalche? Kanaan dos gaafatteetta nikaa ala irraa dhalche si jedheera. Nikaa ala irraa dhalche taanaan waaqayyo sagaggaala hojjetu ani hin dhaqqabu obboleessa kiyya dhiifama naaf godhi. Hafuuraan dhalche nikaa hin beeku nikaa sin beeku afaan kee sin beeku ani. Sajjilu yaa jamaa. Nikaa sin beeku nikaa hin beeku ani. Okay hayyee bareedaadha. Eega nikaan beekne nikaan ala irraa dhalche maanaan jettare? Nikaan beeku kan waan beenyedhaani. Qalama tokkoon ol fuudha viidiyoo bane qalama tokko hoggaan ol fuudhee wanni kun maali siin jee wanni kun qalama naan jetta garuu san dura wanni kun qalama jechuun faayidaa fi bu'aa hujii qalama sanii beeyteeti qalama jetta ni barreessa waan ta'eef qalama jettee naa mirkaneessita garuu yoo hin beeyne ani hin beeku tarii muka gabaabbate naan jechuu dandeessa. Nikaa yoo beeyne nikaan alarraa dhalche maa jetta nikaan akkatti nikaa ol godhatanii ittiin walirraa dhalchan jechuu waan beeytuuf nikaa malee dhalche naan jetti. Maarree inni hafuuraan dhalche jedhe jalqaba. Hafuuraanii gaa'ila godhateeti moo gaa'ilaan alatti? Lakki sagalee isaa ergeetu sagaleetti foon godheeti. Sagalee ta'a akkam jettu? Yesus Kiristoos sagaleedha sagaleetu foon uffatee seechaan jira biraazil. Sagalee akkam jettu sagalee dimdim jettu qalaw jettu moo dhiib jettu sagalee akkam jettu. Rakkoon qabu qoyka ati nama guddaa waan taateefi Kiristoos sagalichi foon uffachuusaa jedha Yohaannis boqonnaa tokkorraa foon uffatee dhalatee jechuudha foon uffatee dhalatee durammoo beekta kutaa kana immoo dubbisteetta baay'ee dubbisteetta. Maariyaamiitti gara Maariyaamitti dhaggeeffadhu mo'a jechi Kiristoos sagalichi foon uffachuu isaa jedhu san kitaaba afaan Habashaadhaa takkaa'u kitaaba afaan Oromoodhaa kana qofarra jira. Ammaan tana Ingiliffaa baabil ni qabda moo siif baasa? Maa jette? Macaafa afaan Ingiliffaa ni qabda? Afaan beeku afaan dhaga'u afaan hubadhu yoo dhaga'e nan gahu maal godha afaa biraan? Akkana galatoom jechuun mata dureen hin jiru. Kitaaba tokkorraa mata duree horkite. Yoo kitaabuma barbaadderra kitaaba tarii afaan Amaaraa ni qabaasaa Ustaaz Abdul Fattah. Asayati. Isuma kana asomna maali afaan keenya afaan Amaaraa? Yellow. Maal jettan Ustaaz Amdi? Afaan Amaaraa afaan Mucaalatti ayirtamoo Amdi? Obsi. Kitaaba afaan Amaariffaa qabdaa jettanii? No, mata duree ni qaba kitaabni afaan Amaariffaa. Hin qabu. Afaan Ingiliffaa ni qaba. Hin qabu. Hibruu, Giriikii ni qaba, Aramaayikii ni qaba, Arabiffaa ni qaba. Oromiffaa qofa dabalata. Jira timara jira. Yesus Kiristoos hafuura qulqulluu addunyaa tanarraa kiristaana Oromoo qofaatu hafuura qulqulluu qaba. Are you kidding me? Maal jechuudha irra deebi'ee qonna riifatiin tasgabbaa'itii. Sagalichi foon uffachuun isaa mata duree duwwaa osoo hin ta'iin boqonnaa tokko akkasumalee yookaan nama dhiistu. Fiigina akka gootu walii galdaa rakkoon qabu. Boqonnaa tokko lakkoofsa 14 gubbaa dhaqi dubbisime. Iyesuus Kiristoos ilma waaqayyooti naan jette. Ilma waaqayyoon dhalche moo ilma waaqayyoon uume? Ilma waaqayyoon hafuuraan dhalche jedhee irra deebi'een dhibbaa ammas hin dhalcheen siin jedhama. Anatu si dhalchee hafuuraan isatu dhalchee. Har'an si dhalchee ati nama kootee inni waaqayyo isaan. Waaqayyo nam meeqa dhalche? Meeqayyoo dhalchuu Yesus Kiristoos ilma waaqayyooti ilma waaqayyoo kalas. No, eenyuun dhalche waaqayyoon? Yesus Kiristoosin dhalche. Fidi ragaasaa dafi. Baasi. Boqonnaa meeqa? Ibroota boqonnaa isa lakkoofsa. Ibroota yoo naan jette garuu Ibroota yoo naan jette nama waaqayyoon itti dubbatee an dhalche jee itti dubbatee jannaan caafe ragaa naaf fiddayi. Maate? Ibroota yoo naaf fidde boqonnaa takkarra ka jiru sa yoo naaf fidde jechuudha. Boqonnaa tokko miti. Boqonnaa lakkoofsa 5 irra ka jiruumi lakkoofsa 5 boqonnaa tokko miti jedhe boqonnaa tokko miti. Okay, bareeda. Ahammishi yoo Ibrootumarraa kan naaf fiddu taate abbaa waaqayyoorraa dhagahee barreesses maqaasaa waliin naa himta.
Rakkoon qabu inni. Rakkoon qabu inni. Ammaan kara kee dhufa khalaas. Dafi. Nuuf ta'ee si dubbisu kuticha. Dubbisi. Ibroota boqonnaa shan lakkoofsa shan si dubbisa dhaggeeffadhu. Ayee. Kiristoos akkasuma hangafa lubootaa ta'uudhaaf mataa isaa ol hin qabne garuu Waaqayyo isaa ati ilma kooti ani har'a si dhalche ittiin jedhe sanatu ulfina kana kenneef. Eessatti jedhee Waaqayyoon? Maal jettee? Eessatti ati ilma kiyya ani har'aan si dhalche bikka tami je'een? Jedheera kun amma sitti dubbisne amman. Eessa jedheen bar waan ja'amee dabre ilaala amma before fi afteriin beekame. So waan amma dura Waaqayyoon je'eeni qaamni kun himu jira. Eessatti je'een takka jedhi. Qaamni waan kana